Yooyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo miidiyaa keessummaa lamaan qabadhee dhufee jira. Keessummaan keessa Dooktar Uddeessaa Karoo fi Obbo Adoolaa Baanataati. Haala biyyi keenya amma yeroo kana keessa deemaa jirtutti irratti fi waan deemaa jiru irratti marii gabaabduu waliin qabna. Keessattuu gamtaan Awurooppaa qarshii mootummaa koloneel Abiyyi irraa qabatuu isaatiin ammas lola mootummaa Suudaanii fi Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraatiin biyya keenyatti jeequmsa kaasuuf deemsisaa jiranuu fi akkasumas haala hidhamtooti Oromoo keessa jiran irratti yaada tokko irra gaaffii qabna. Isaanis deebii isinii laatu jedhee hubannoo isinii uumu jedheen abdadhaa. Sirba kanaan booda walitti deebinaa. Ulfaadhaa wayyamaa laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Ulfaadhaa wayyamaa kan dhageenye dhageessisaa Oromoo maraan bira nu giyaa jenna. Ulfaadhaa. Entertainmentii Kookee.
Yoya daawwattu keessummoota keenya mee daawwattoota keenya nagaa fuudhaatii gara fiduudhumaan gara gaaffii kennaa seenu. Adishaa siin jalqaba. Isi hanga hooliin beeku kanaaf yaa. Yoo kana dhimma badhaadha akkam jechuu barbaada akkam hooliin lafiyaa. Ishee ulfaadhu wayyannu. Dooktarri itti fuufitaa. Akkam jenne. Yaa ulfaadha wayyannu. Mee fiduudhumaan egaa nagaa daawwattoota keenya fuutaniin booda gara gaaffii kennaaf deebii kennatti deebina. Torbaan kana keessa waan deemaa jiru biyya keenya keessatti argaa jirtu. Fakkeenyaaf mootummaan Awurooppaas waan baasee jiru dhageettaniirtan jedha. Qarshii gara yuuroo miliyoona 90 miliyoona 110 garuu amma akka kennuuf silaa qophaa'an miliyoona 90. Qarshii kana dhoogachuuf immoo wanta biyya san keessa deemu akka dhaabatuufis gaafataniiranii akka mootummoonni tokko warri mirga dhala namaatiif falmus seenanii investigeetii godhanu karaa United Nations illee wanni gaafatameen jira. Mee ibsa gantaan Awurooppaa baase kana akkamiin laaltanis? Mee Adishaa sirraa jalqaba akkamitti hubatte mee? Ulfaadhu wayyannu ibsa ammaa gargaarsa paarlaamantiin Awurooppaa jedhamu kun uggura rakkee jedhamu kana ani wanni kun maqaa gargaarsaati malee beektaayyee dirqamaayyee itti kennan namuu beektaa interestii biyya ofii interestii Awurooppaa interestii Midileestuu interestii Eeshiyaa amma Chaayinaa kana fa'aa interestii Ameerikaa namuu waa itti barbaadu takka mootummoota gaafa Afrikaa ta'e biyya sadaffaa kana keessa jiran watakkarra ergachuudhaaf waan takka dirqamatti kennanii watakka hojjechiisichaatu baajetara madamuuf jedhanii gargaarsa jechuun waa yeroo takka nama gargaartee yeroo gabaabduu takka nama gargaartee achi duuba namarraa kutte takka kun waggaa yeroo gargaarsa jedhamu ergamsa mootummoota Awurooppaa yookaan Eeshiyaa ta'e Midileestii ta'e Ameerikaa ta'e interestii yookaan beekaraawwannaa hojii waa fedha fi naannoo sanirra qaban takka yoo ati dirqama isaa sitta kennan raawwatte akka waan beektaa mindaa sii kaffalanii tokkotti mootummootaaf baajetti suni waa akka mindaa mootummoota sanii kennamuu tokkotti akkasitti hubadhaani. Maaliif yoo jettee interestii tokko malee waggaadhaan baajetti kawaja wanni takka ati keessaan dhaggatini qajeeluu callaadhaaf nyaadhu bulu nyaadhu jiraadhu jedhanii nama tokko fuudhee walumatti jiru walumaan kennu waa ifii keessa hujatu takka qaba jechuudha. Gaafa ati waan inni hujatu sanu karaa malee yookaan beektaayyee efficiensii gaarii efficiensii amma beektaa waajjira tokko keessatti yeroo ati qaxarante waggaa guutan takka jiraamuti efficiensiin hojjettoota guutan takka tuqaa kennanuuf takka yoo waa akkasii ati beektaa raawwannaa keessatti interestii Awurooppaa ta'e interestii Midileestii kana ta'e Eeshiyaa ta'e Ameerikaa ta'e yoo ati guutan sirraa qabatan jechuudha waan barbaadan takka qaban jechuudha. Kanaafi amma ideessa kana keessatti mootummaan koloneel Abiyyi jiruu isaa keessatti koloneel Abiyyi kan ta'in biyyummaa sunuu katti ijaarantee yookaan beektaa ittiin
fe'amte ijaaramte jechuun ana dhiqqoon itti kayyee naannoo ummata naannoo san irratti maqaa biyya jedhanii itti fe'an kana ka fedha kennaa ala yookaan fedha beektaa ummata Itoophiyaa lafa irra keessa jiraatan kana itti fe'anu fedha ummata biyya san keessaa eeddee yookaan maalii irratti waan kana jaattee gadeedhanii bulti. Fedha ifiitti irratti hundaa'aniiti ka biyya san maqaa Itoophiyaa kana nurraa fe'anii gargaarsi kun akka Awurooppaan warri Awurooppaa ka paarlaamantii kun waa ifee barbaadu takka keessan laalee yoo waa ifee ergachuu barbaadu mootummaa sana keessa waa hojjetuu barbaadu jedhame dirqama jechuudha. Baajeta isaa irraa bituun ramaddii baajetaa nama akka waan beektaa nama mana hojjetaa tokko qaxaree hojjechiisuu tokko jechuudha. Wani kun maali waggaadhaan yeroo hunda beektaa wanni jedhan haga biyya sana haga dhalattee gargaarsa mootummaan Awurooppaa Itoophiyaa waggaa gootu mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa waggaa gootu jechuun gargaarsi waan beektaa namni gaafa tokko rakkate rakkuusa bira dabaree akka inni beektaa sarvaayivii godhu akka gargaaree ka'u tokko waan gootu yoo waggaa beektaa mootummoota kufaa darbaadhaaf ka intarestii keessi eeguu hin dandeenye cinaa darbaa ka biraa fuutee haaree yoo bakka san keettee baajetii sun maqaa ummata saniitiin jetteetuma wanni jettu maqaan gargaarsaa kun golgaadha malee namuu waan beektaa intarestii mataa tuuta. Haa taatuuti amma paarlaamaan Awurooppaa kun gargaarsa kana irraa qabu isaa galiin hidda mootummaa biyya sanii ka dhufee darbaa kun Awurooppaa callaarraa rarraateetti Eejiyaarraa gargaarsi inni argatu hin jiru. Miidil Iistirraa gargaarsa inni argatu hin jiru. Ameerikaarraa gargaarsa inni argatu hin jiru. Kun hundi yeroo takka intarestii yookaan beektaa fedha fi hidhaban jedhu ani. Ka tokkoof fedha isaan ta'in yookaan beektaa intarestiin isaan ta'in kan Awurooppaaf hin ta'in Middle East waa ifii keessa barbaadu takka qabdeetti. Akka yoo laallu baajeta beektaa qarshii beektaa akka maqaa qarshii dhaamu ka qarshii jedhamee yookaan beektaa yeroo amma horii gargaarsa haqanaa kana yeroo kanarraa qaban kana kun hin dhaqqanne jennu kan dhaabamu. Wanni abiyyi waggaa lamaan kana keessatti waggaa sadii kana keessatti meeshaan lolaa xiyyaarri lolaa wanni akka inni biyya sanii akka to'ataa jiru baajeti ittiin ramadamee maalii jedhaa jiru. Eessaa dhufe si gaafa geddaa beektaa kaazinaa qullaa wayyaaneen naa dhiiste watakkaa wanni takkattiin baajeta wanni jedhan mindaa ji'a tokko hojjettoota Itoophiyaa keessa jira. Waan kaffalu nama wamaa kaazinaa keessatti arginu mootummaan jedhaa ture. Waggaa lama keessatti haga misaayiliidhaaf diroonii beektaa xiyyaara nama hin qabne ofii lafa ta'anii samiirra balalisaa kaalkuleeshiniitiin godhan meeshaa haganaa kana baajeta kana yoo hojjateen waan kanatti hin bitan. Gargaarsi jedhamu kun amma qarshii jedhamu jira ka harka jalaatiin biyyooti garaagaraa gargaaran ittiin waliin rukuchaa san kun baajeta beektaa addaa namuu intarestii akka intarestii irratti hundaa'anii kan wanni jedhu jira kan biyyi arabaa kun waan qajeela yookiin maas miidiyaa irratti hin dubbanne amma wanni hidhannoo amma meeshaa waraanaa kun ka amma xiyyaaraa kun wanni takkattiin wanni maas miidiyaa irratti beekamu takkan hin jirtu waggaa lamaan kana keessatti eessaa yoo hojjate yoo ijaaree waan kana bitachuu danda'e
ونكون مان نمو بيتا انترستي بيجا كنرا وائف في أبي يسأل له يجوا بربان تك وان برو تاج الله متبيك تبرو كذا أن توسع يجوا بربان تك كارورا إفدراتو كوجة تنجت يدك بيجا أوروبا في بيجا أمريكا تولي إيجا تولي وان وقتا تبقى كذا بيجا تكرهه يجوا بربان تك أفدرا وكندي سنجتوا كنافي أني رمضان غرغرسا كأما جي أوروبا برلمانتي الرقاد يرام كله أبودان دوت بقى كنا جي واني جرا بندر ماني في انترستي في راه دوت تجتي وأنا سام بربادر إرجع مساني موتوما توقع إرجع شو بربادر كنا يو إساني موتوما كل الراوتني في الرق أبودان أمو كاجي ميدليستي كعربات كله ما هو جتاجي الرق أبدا تقولي سبب أما جي برلمانتي أوروبا مرجع إرملما سيرة أبسني سيرة الدنيا كل أبد جرا سبب سانكو تنكنا أو إيجيا برافو أتبقى ميدلست برات أمريكا برافو أتبقى بعدين تقولي خد أجيلا فول درا هم موفي كهر كجلا هو جت بيجري الدنيا تقواسين جت جرو هم بيننا أتاوتي أما خلاصة جي برلمانتين أوروبا كلها فاكي يعني تكو يورا غريد إنه غراجي أما لون بكمان وكان بيت أنا جيتك أبو كاجي كده بايرات بينكني أكاتا جي أكاني بيت جي namu gaazexeessot garaagaraa gargaarsi garaagaraa biyya isaa seenu kan jedhamu yaada akkanaa kana dhiheessaniira ammoo hawaan kana ukkaamsuu barbaadu jira warrooti yookiin miidiyaalistii kun ammoo deebiin waan dhidhate san guutee fi haadha waan kana wal lolchiisaa jiru kan fagoo ta'ee riimootiidhaan mootummoota kana akka isaan namoota biyya san keessa jiran nyaatan yookaan beekta hacuucan takka godhanu waan garaagaraatti jira kana amma waan xixiqqoo fuula dura jira kana hin dhagarra kamidda bitaa wanni kun beekta wanni gargaarsidan takka ammoo deebii wanni qooyyee asirratti natti ulfaata takka maayyoo ati amma jette nami gargaarsaan jiraatu yoomillee ifta'ee dhaabachuu hin danda'u bulee oolicha waa barbaada waan kanatu waan takka wanni jettedha wanni gargaarsaa takka akka biyyaa lakkisiisu akka dhuunfaalleetti namni gargaarsaan jiraatu takka agasii ulfaatu nu hundinuu numa beeknaa haa taatuuti waan ta'aa jiraayee jaluma deemnee ilaalla jechuu barbaada. Ulfaadhu wayyame Adisha. Dooktar mee mootummaan Awurooppaa haal duree shan dura kaa'ee jira. Yoo dhageessee jiraattee tokkoffaan akka gargaarsi gara Tigraayitti seenuu fi mootummaan koloneel Abiyyi ariitiin akka banu karaa gaafatee jira. Lammaffaan uummata waraana Abiyyi irra labsee baqatee of baraaruuf deemu Sudaanii akka seenee fi liyyuu haayiliin yookiin humni addaa naannoo Amaaraatii fi milishaa ta'anii waraana ta'anii karaa itti cufanii akka hin seenne dhoogganeeranii karaan sun banamee uummanni dheetee lubbuu ofii baraaruu qabaa. Banaa karaa sallee lammaffaa jedhaniiranii sadaffaan akka gareen qorannaadhaaf bilisa ta'e tokko biyya akka Human Rights Watch yookiin warra sarbamuu mirga namaa qoratu keessaa filamanii bakka bu'anii qoratanus gaafatanii jiru. Inni kun immoo intarneetii fi ibsaan Tigraay keessattis akka lakkifamuus gaafatanii jiru. Mee isa kana radda baladhuuti Dooktar maal dhaggaa jirta kanarraa maal hubatta? Qarqaarsi kun yoo kun hin ta'anne birriin kun kennamaan jiru. Biyyi sun immoo gargaarsa warra kanaatiin jiraatti yoo argite Ameerikaa, Awurooppaa keessattuu amma Awurooppaa fi Ameerikaan garee tokko Ingilizis Abiyyirra gungumaa jirti. Ameerikaanis
qarqaarsa irraa qabna jetteerti cufaa Ameerikaanii wanni qoqqobbii irra kenna jettee jirti. Akkamitti ilaalta Dr. Galatoomaa ishee. Kuni akkuma gaafan giddaa innaa mari'annu haasofne yoo qaabartan teete namni yoo akka jecha durre mootummaan Itoophiyaa namichi kun jedhetti bakka bu'ee jedhetti lolli kun lola seera eegsisuu yeroo gabaabatti deemee dhumaa yaada jedhu ture akka jecha isaaniitti. Garuu dhugumaa wanni deemaa jira lola badhaa yaada keessumattuu seera eegsisuu adoon ta'in olaantummaa diktaaterummaa namicha kanaa raggaasisuu fi karaa harki caalu sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiru hin barbaannetti dhiibuu fi yaala godhamaa jiru waan ta'eefi rakkoon tun biyya san keessatti waa yeroo gabaabaatti hiikamaatii mootii akkuma nuguma beennu wanni deemaa jira lolli deemaa jira ammayyuu fuuldura wal humni jajjabaan hidhate gamaa gamanaa wal haa'utti dhaabate malee mormiin cimee itti fufee jira Tigraay keessas teenaan warri dur hidhataa warri dur lolaa fuula dura lolaa tures ammas haala adda addaatiin qabsaawaa akka jiran dhaga'aa jirru Tigraay keessa ammas akka amma shaggar siyaanii afaanii Finfinneerraa afaanii odeessa adoon ta'in wanni lafarra jira akka malee rakkisaa akka ta'eeti warri dirree san gubbaa jiru warri keessattuu loltooti warri humna ittisa biyyaa keessa jiran tokkorraa yaada akkasiitti dhufa jedhanii akka jedhamu mootii wanni akka malee rakkisaa nama baay'een nurraa dhumee jira ammas rakkoo hamtuu jira warri achi keessa lolaa turan suni. Kun maal agarsiisaa warri gamtaan Awurooppaas Ameerikaanis Afrikaan Yuuniyeniinis hubatanii jiru rakkoon jirtu rakkoo diqqoo beektaa akka isaan jedhan seera eegsisiisaa adoon ta'in rakkoo guddoo keessa jirti keessattuu Itoophiyaan rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu suni gaafa Afrikaalletti facaatee rakkoo hedduu uumti jedhamee waan sodaatamuuf mootummaa Itoophiyaa karaa silaa dhuga'aa ka gadi ta'anii mari'atanii naannoo lollitti deemaa tures taanaan gaafa Afrikaa sanis taanaan tasgabbeessuu fi karaa sirrii karaa nama guba silaa dhugaa jedhu wanni guba caalaa wanni tansaan gadi ta'anii waliin mari'atanii qajeelchuudha. Karaa sanitti deebi'een jiru mootummaa Itoophiyaa akkuma jalqaba marii didateen ammas lola deemsisaa jira Tigraay keessatti lammaffaa lola biraa immoo waamaa jira gara kibba Itoophiyaatti OLF balleessina jedhee akka Keeniyaa dhaqee waa inni haasawee kasinuu beektanuu karaa Suudaaniirraan immoo Suudaan lafarraa Itoophiyaarraa akkasiin qabatteertu nuutu gumaa quba qabnaa. Isaa gaaffiitti waan qabuuf Dooktarri wanni Irooppiyaan Yuuniyeenii kanarra tunaa turte. Maarree isa siin jedhaa jira amma qoqqobbiin ikoonoomii wanni dhuftuu kana gumarraa ilaalcha kana walta qabataniiti ka birriirraa qaban. Birrii amma itti gallakkisanuu karaa sirriirra jirtamu dhugumaan seera eegsisaa jiramoo seera eegsisaa hin jiru mirga namaa Oromiyaa keessa akkuma dhaggitan guyyaa namni du'aa jira halkanii mana hidhaatii fudhanii nama gataa ijjeessanii gataa jiru. Tigraay keessa lolli aktiiviin deemaa jira ammayyuu akkuma san caalaa qawween nama fixaa jiru. Akkuma ati jette san tajaajilli adda addaa deebi'ee hin jiru. Mirgi namaa akka malee sarbamiisa jira. Tigree waan ta'eef qabantee hidhantaaddee gumatti Tigraay keessattuu maa isaa haga amma waa isaa hojjetan namni quba qabu hin jiru. Kanaaf qoqqobbiin kun cimaa deema malee duubatti deebi'aan deemu. Awurooppaa kanarratti dabalatee ka Ameerikaallee kan biraa ka haala warri gargaarsa Itoophiyaa kennu ka adda addaa hin kennuu hin danda'u maaliif karaa Itoophiyaa amara jirtu kun karaa sirrii mootii. Waan namni mormu yookaan namni gennaa dubbatu mormii isaa fi waan jibbinna mootummaa Abiitiif jedhutti fakkaata warra Itoophiyaa keessa jirutti garuu dhugumaa wanni deemaa jira rakkoo guddoo birrii karraa dhoogganuuf ummata sarbaa jirtaa lola deemsisaa jirtaa karaa sirriirra hin jirtu gaafa Afrikaa kana guma nagaa dhooggaa jirtaa karaa sirriitti deebi'ee haasa'i yaada jedhu
laaddeen olatti deemsisaa ta'e namni international community akka ilaalu human rights watch akka warra akkasii san itti gadi lakkisu karaa banuu waan akkasii kana godhuu qaba. Kana yoo hin goone ta'e hin argatu. Kana godhuu wanni dhooggeef inni immoo rakkoo ammayyoo rakkoo hantuu waan jirtuufi mootummaan bilisiginnaa wanni godhuu barbaadu dhossuu barbaada. Kijibuu barbaada. Kijibi sun garuu aga yoomi danda'anii akkasuma kijibanii tursanii hin danda'an. Mootummaan addunyaa waa irrabbi addunyaan beekee jira waa isaan deemsisaa jiran nutti itti kijibanii lakkee waan akkasii mootii wanni kuma nagaa sullee nagaa jechuu barbaadan. Garuu wanni lafarra godhaa jira waan biraati. Waa Oromiyaarra godhaaran laali waan Tigraayirra godhaaran nama quban qabuun lolli ammayyuu deemaa jira. Kanaaf qoqqobbiin ikoonomiin kuni cimee itti fufa gaafan gaddaalle jennee yoo qaabattan ta'e mootummaa Itoophiyaa lola babal'isuu irratti xiyyeeffateera. Ammas fedhintaa lola babal'isuu waan qabuuf qoqqobbiin ikoonomii kun cimee itti fufaa waa irraa turaatii mootii. Sababni isaa akkuma amma jenne san lola babal'isaa jiru, nagaa buusaa hin jiranuu, mirga namummaa sarbaa jiru, Oromiyaa keessa nama ajjeesaa jiru, Tigraay keessa lola deemsisaa jiru. Keessattuu mirga saba namaa akka malee danqaa jiru. Nama fakkeenyaaf nama Tigraay warra Tigraay ta'e addeegumatti mana hidhaatti guuraa jiru. Oromiyaa keessa nama hidhaatti guuraa jiru, nama ajjeesaa jiru. Sababa kanaan lola babal'isuuf immoo asii achi utaalaa jira. Kun hundumtuu wanta dabalatti karaa inni qarshii kadhatanii ittiin duru Itoophiyaa bulchan kana argatuun hin jirtu. Kunitti cimaa deema sababa kanaafi namni Itoophiyaa keessa jiru haaluma kanammoo hubatee mormii kanatti cimsuu qaba uummatillee maanii fi namichi kun gadi ta'ee wanni bilisiginnaa jedhamtu kun waan biyya shabbaraa jirtu kun gatteetti agasiin nama waliin marii deemsittu rakkoontu irraa akka haalli itti fooyyattu hin jiru. Isaanis waa irraa dhaabatan fakkaatan karaa sirriirra waan jira itti fakkaatti. Karaa isaa irra jiran garuu karaa yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti yaalamee dadhabamee hojjechuu didee Itoophiyaa diigee mataarraa kutee jabanaa fakkeessee lafa keessuun karaa amma lolaa kasaan itti dhiiban kana. Kanaaf qoqqobbiin kun babal'atee itti fufan akka fakkaata jedhaan karaa kiyyaanii ammas ittuma cima malee waa irraa dhaabataati. Ulfaadhu wayyaame. Mee Doktore laali mootummaan Abiyyi kun dippiloomaasummaa irratti kufee jira jechuu dandeenya kanarraan kaane. Karaa dippiloomaasii dandeettii dippiloomaasii isaa. Kanaan duras dubbannee jirra. Mootummaan Itoophiyaa dippiloomaasiin dhibbarraa dhibba kufeera. Dhibbarraa dhibba kufeera maaliif amma namni warra addunyaa maalirra rakkatee Itoophiyaa jechuun biyya guddoo. Uummati isaas badhaadha. Yeroo baay'ee lola adeemsittu iyyuu malee biyya midilistii naannoo midilistii sanatti biyya dhiyaattu biyya beektaa strong country ka turte strong jechuun ikoonomii adoon ta'in akka sabaatti yeroo baay'ee tasgabbiin jiraattee jirti. Yoo Itoophiyaan akka Somaaliyaa teete naannoon sun Eertiraa dabaladhu, Suudaan dabaladhu, Keeniyaa, Somaaliyaa naannoon sun akka malee Dabub Suudaan wanni kun guma rakkoo hedduu keessa seenti. Suudaan illee dabaladhu. Kanaaf amma komunitiin addunyaa warra addunyaa kun maal laalaa jiru maal godhu qabna karaa kamti sirriidha. Qarshiirraa qannee yoo jennes Alshabaab fallees jiru kunis seenanii caalaa biyya san diiginu. Kanaaf namichi kun gadi ta'aa wal mari'adha. Stakeholdersiin warri Itoophiyaa keessa jirtan warri dhimmi ilaaluma gattee paartii mormitootaa dabalatee warri bulchitan kunis gattaa wal mari'adhaa jechuun yaada akkasiitti jira. Kana didaa jiru isaanii. Isaan kana wanni didanuuf karaan marii sun silumaayyuu wallaalaniitii moti. Warri diktaatirii babal'isuu barbaadu warri sirna durii deebisuu barbaadu kuni karaa tokkocha kana malee karaa biraa hin beekan durumayyuu lola deemsisuu malee nama mormitoota waan mormitoota jedhan kana balleessuu malee kaa hidhuu malee kaa ijjeesuu malee yaada biraa waan hin qabnee fi kana ala karaa biraan laalanu karaa tokkochi kun garuu namni Itoophiyaa bulche hundumtuu karaa tokkocha kanaan bulche lolaan cadhi godhu. Minilik ittiin badee Haile Sillaaseen ittiin badee Dargiin ittiin badee Wayyaaneen ittiin badee Abiyyiin amma Wayyaaneen marsaan lammaffaa ittiin badiisaa jira. Kanaaf karaan kun hin hojjetu.
Kana qoqqobbiin kun itti cimaa deemaa isaanis inuma kufa kasaan kufan namni hin beekne hin jiru. Itoophiyaan mataan isaa eksperimentii lifetime experiment saba nama Itoophiyaa keessa jiraate karaa amma isaan yaalan kun si'a meeqa kashafee jira si'a meeqa jigeera bakka hin danda'amu karaa kana Itoophiyaa jaaruun impossible. Ulfaadhu Dr. Mee Adishaa waa'ee dippiloomaasii sararee hojjechuu dandeetta gara gaaffii kee lammaffaatti sududumaan ce'a. Amma lola mootummaan Suudaanii fi Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraa akkasumas milishaa Amaaraa gareen uummata Tigraay baay'ee dhaqanii uummata nagaa irratti akka dalagan deebi'anii dhaqanii mootummaa Suudaanii waliin lola jalqabanii jiru. Lola jalqaban kana quba qabdan jedhee abdadhaa. Ajajaan waraanaa Suudaanii har'a ibsa baasaa ture afaan Arabaan beeku waan baasu dhageeffatu yaaleen ture nama hiikullee laalaa jedhee ture jennaan irra caalaa warra Bashaati waan isaanii ta'uu hiikatanii kanaaf jecha akka isaanii kana fudhachuunis warra bilisa ta'e irraa soo caqafadhee ingiliffarra barbaadataa ture hin arganne. Mee ati maalirraa hubatta lola kana lamaan amma lolli walumaa galatti Suudaan lafa qabattee jirti. Isa kan akkamitti hubatta Adishaa? Baay'ee ulfaatu wajjame waan Itoophiyaa irra deemaa jira kana warri haala dippiloomaasii kanaan biyya addunyaa kana waliin mootummaan yookaan beektaa mootummaa jedhama mutiree namni amma Itoophiyaa to'ataa jiru kun abiyyee akkan qaba yoo jennee wanni beektaa warri dippiloomaasii addunyaa kun hundi namuu beektaa akkuma gafa jedhicha tattaafatte fedha mataa fiitiif waan lafa san irra godhuu barbaadu takka irratti hundaa'eeti ifirratti intarestii mataa isaa irratti hundaa'eeti malee tola ooltummaa callaadhaan akayyee faannoo deemaa akka jedhamu faannoon deemaa sunillee waa'uuf keessaa qabdille jedhame amma namni keessa kaa'anii waan kana beeku. Haala dippiloomaasii amma biyya addunyaa kanaan jiru wanni silaa aduu beektaa dhugumaan wanni kun waan dhagee mootummaan Itoophiyaa abiyyiin godhan jiru kun waggaa 20 dura yookaan beektaa waggaa 30 dura adoo taate odoo waa adda inni godhan jiru kun bara yookaan beektaa dargiin jiru saffa keessa wanni adda ganda gandatti wanni inni godhan jiru kun taate qoqqobbiin ture waliin gala addunyaatti bifa yuunifoormii ta'e takkaan beektaa irraa godhanii dhaabuu danda'an. Adda biyyoota guddatan kana keessatti yoo akkanaan teecheetuma beektaa ilaaltu shaffisa yookaan beektaa ariitiidhaan lafaa ka'anii beektaa mootummoota amma beektaa diktaatoroota biyya keessatti yeroo saba ifirratti waan hin taane kana raawwatan akka dure ariitiidhaan seera akkana cabee seera addunyaa cabee akkana jedhanii wanni ariitii hin jirtu amma waan beektaa akka waan beektaa namuu itti furee interestii fi irraa laaluu takka sila oduu akka dur seerri beektaa bara dure ka addunyaa kunitti interestii irratti hirkachuu callaa odoo hin ta'in seerarra hirkachuu duraa kaan taate adda silaa abiyyee sadarkaa amma beektaa gaaddisan kanatti hin jiran gaaddisan kun silaa garaayyee beektaa ijjannoo mootummoota wal ta'aniitti silaa wanni jedha lafarra harkis kun hin jiraatu. Amma namuu beektaa wal eegaa jira wal eegaa interestii fi eegaa jechuun wal eegaa jechuun interestii fi irratti kan biyya keessaa fedhu bu'ee fedhu jiraate interestiin kiyya akkamiin golgaa godhadheetuma namuu waan kana irra raawwadha jedha waan Yemen irratti waan Iraaq irratti waan Liibiyaa irratti waan Sooriyaa irratti hin dhagarraadu wanni beektaa jiddu galeessa beektaa rakkoo ummataa callaa taate
interestii garaa garaatti jira. Interestii garaa garaa namni ennaa jedhu waan beektaa labsanirraa dhaqee qabeenya dheedhii dhaqee guuratu callaa hojii hin ta'ini waan beektaa ilaalcha keeti waan akka ati uumaa labsan irratti waan garaa garaati. Nama kanallee jedhee yoo addaan baasuu dhabaadhe waa akkanaatti jira. Kana jedhee yoo bira dabaru ka amma biyya Suudaaniitii fi amma Itoophiyaa kanarratti haalli walitti adeemaa jiru kun maal fakkaata yoo jettee dhuguma amma yoo teennee ilaallee jenne lola Itoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi buqqaa beektaa ummati jireenya isaarraa buqqa'e kun biyya Eertiraatti hin gorre biyya yookaan gara Keeniyaa gad dhiyaatti jenne laftitti dhiyaattu akka ji'oogiraafiitti yoo itti ilaalle Suudaanii ummati kun gara Suudaaniitti baqataa jira jechuudha. Gaafa ummati gara Suudaaniitti baqatu haga feete yoo mootummaa wal ta'an baajetaa yookaan beektaa qamadii fe'ee fidee jedhee jireenya ummata Suudaan irratti akka dabaa itti mi'eessa jechuudha. Maaliif akkaataa beektaa baqataan kun gara biyya tokkotti yoo baqatu jiraattota biyya sanii jiruutti mi'eessu. Kiraa manaa ta'e jireenya waan garaa garaa wanni hundi baqataan tokko gara biyya tokkootti baqatan haga isaanii gatitti yookaan jiruutti mi'eessanu nullee alle karaa beektaa baqattummaa kanaa dhufe waan Keeniyaa keessatti baqataan garaa garaa ka Itoophiyaa, ka Sumaalee, ka Koongoo, ka Suudaanii hundi biyya san irratti baqatee haga jireenya biyya Keeniyaa san itti mi'eesse ummata jiraachuu dadhabe ummata Keeniyaa irraa dhaga'aa ture jechuudha. Yoo amma ila saniin biyya Suudaanii kanallee ilaallee jennu ummata akka buqqa'ee lola kana sababa lola kanaatiin biyya san deemu haga feeteen dhagoo addunyaan gargaartee jettee jireenya biyya Suudaanii san jiruu biyya sanii hawaasa biyya sanii jeequu isaa hin ooltu. Kuni waan tokko. Ammoo deebii yoo gara kaanti maalii gara intarestii biraatti ilaaltee jettee bu'icha kana keessa amma intarestiin jadduun akka gaafa Afrikaa irratti yookaan beektaa Suudaanii fi Ijiptii Itoophiyaa wal qabattee bishaan amma galaana Abbaayyaa kanarratti rakkoo jirtu waa addunyaan duuchii beektu jechuudha. Akka sababa waan kanaatiin waan qajeelaa fi waan harka jalaatiin mootummoota akka intarestii jeequmsi Itoophiyaa keessa ka'e kun waan saniin walitti hirkannaa qabuuf namoo advaanteejii fi kana keessa dhaachuu barbaadu akka jiru. Amma mootummaa Suudaanii kun intarestii biyya Suudaan isa callaa intarestiin Ijiptii yookaan Masrii kun harka jalaan keessa jiraatin hawwamni jedhu waan namuu tilmaamuu yookaan beektaa shakkuu danda'u takka jira jechuudha. Kana walitti qabachuu dandeetti waan galaana amma beektaa giddibi jedhanii amma wanni jedhaa jiran kullee as keessa jiraachuu ta'uu dandeenya. Kana keessa intarestii fi eeggachuudhaaf guyyaan adda Suudaanii fi Ijiptillee gaafa Itoophiyaan akka kana laatteettu kanatti kana keessa waa ifi isaanii hojiirra oolfachuudhaaf adda jechuun guyyaa isaanii. Kun lafa amma beektaa Suudaaniin naan maltee natti tiyyaa asii atteerteedhaan jechuudha. Wanni kun kanaan dura mallasi sossobbeetumaa dura baraatuma akka namnuma goonaa jedhanii keessanii lakkeedhaatuma waan beektaa to'annaa beektaa gara kaartaa Suudaanii callatti adoo hin kutin galata beektaa irraa qabuuf bara isaan qabsaa'uu ta'u kan beektaa riphee lolaa turan biyya Suudaanii kana hirkataa turan saniifi
dippiloomaasii isaa san balleessuu akka hin barbaanneef lafa isaanii san akkanuma isinii kenna jedhaa ture jechuudha. Wanni suni afaan callaarra hundaawaa turte jechuudha. Akka ammoo deebii yoo ilaalte jette yoo akka biyya keessa lolli akka kana lolli beektaa biyyi lamaa gurguddoo wakkoofta meeshaa gurguddaa akka addunyaan kun beektaa guddeettu kana waan beektaa asirratti waan beektaa meeshaa kan itti teestii mootuu tokko fakkaatu biyya keessatti gargaarsa mootummaa biyya alaa tokko dabalattee kan biyya arabaa kana ta'e kan eertiraa kana ta'e dabalattee yoo biyya keessa ati lola kan geessitu interestii amma gara keessattuu karaa biyya arabaatiin ittu harka jalaatiin waan galaana abbayaa kana farratti hundaa'itti waan kana farratti hirkannaa qabaatitti wanni jedhamu namni waan kana keessa yookaan ogummaa waan kanaaf ilaalcha waan kana akka gaarii keessa gadi fageenyaan beeku waama jedha warri kunillee kenneela. Interestii Suudaaniitiin ta'adha daangaa lafa fiitii ta galaana abbayaa ta'e ta baqataa amma biyya sanatti baqate kana ta'e kana keessa namuu fedha fi isaan mataa ammoo deebiin fedha mootummoota addunyaa ka gurguddatan kun jedhamu biyya takka keessaan biyya takka hojjetan jechuudha. Akka interestiin lolaa kun yoo babal'ataa deemaa jiru akka Keeniyaa fi amma Sumaaleenuu walitti gaarrifataa akka jirtu takka haasa'ame jechuudha. Gaafa Afrikaa kana maal godhaa deemaa jira? Waan karoorri jijjiiramicha gaafa Afrikaa kanaa waan takka hojjetichaa ideemamu takka gadi jira jechuudha. Lolli akka kanaan badhachaa deemee jennaan yoo lolli kun badhachaa deemee lolli kun itti cimaa deemee gaafa nu wal yaannee wal laaffinnee jennee gaafas eega nu laanneen duuba warroota Awurooppaa kun seenanii nuu laafee dhufaa akka fedhan nu cicciranii yookaan kana godhi jedhanii akka interestii isaanii irratti lafarraa hojjechuu dandeenya jedheetuma tilmaama wanni jedhuu danda'u kanuma. Ulfaadhu wayyame mee doctor lola amma Suudaaniin jalqaban kanadha diinaan muftii akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa gara naannoo Tigraayitti seera kabachiisuuf nuti deemnee jennaan Suudaan dhuftee jennaan dhoofnee baasnee irraa jedhee jira diinaan muftii. Mootummaan Suudaan immoo nurratti lola labsaniiru jedhee jira. Isa kan akkamiin laalta dhoofnee baanne jedhe afaan Oromoofaatiin BBCdhaaf dhiyaatee diinaan muftii dhoofnee baanne lafa Itoophiyaa qabachuu barbaadanii waan jedhu haasa'ee jira. Akkamitti hubattu dooktar isa kana mee? Galatooma ishee kun waa hedduu deemaa jira daangaa Suudaaniitiif Itoophiyaa akka akkuma beennu nami harki caalu displeesidii nami Tigraay irraa ta'e nami quturiin baay'een achi seenee jira. Warri lolus achi seenuun hin hafu. Kanaaf qarqara san adoo nama akkatti waqabatu beeku teetee naannoo sanni irratti tasgabbii uumuu adoo uumanii isaaniif hose garuu mootummaa Itoophiyaa haalli inni amma irratti deemaa jiru humna qabaachuusaa jajjabaa ta'uusaa akkuma obboleeyyan isaanii duraanii warra beektaa jajjaboo janna jedhanuu waa akkasii waan barbaadanuu fi nama gumaa rukuttuu irratti kaa hundaa'e garuu lafarra wanni jira akkuma beennu waa interestii adda addaati jira qarqara sanii. Tokkoffaa bishaan laga Abbayyaa sanirratti xiyyeeffatee Suudaaniif Itoophiyaa akka yaada jiruun beennaa Gibsiif Itoophiyaa akka biyya sadiinuu akka waliigalteen gaariin hin jirtu sun beekamaa. Sababa kanarraa kan ka'ee Itoophiyaan qarqara sanirratti tasgabboottee akka waan san deensifattu fedhintaan jiraachuu dhabuu danda'a karaa Suudaaniitiinis karaa Gibsiitiinis. Amma achirra dabaladhu lolli inni Tigraay irra deemsisu yoo xiqqaate riphee loltoota Suudaan irratti iddoo gatattee achi as aatu uumuu akka inni danda'u wal nama mormisiisu warri TPLF durumaayyuu muuxannoo kanaan duraan qabanurraa
hubattee yoo laalte achi seenanii achi haasa'uu waan hin hafne ammallee yennaa mootummaan Itoophiyaatti cime achi duugatanii haasa'uun isaanii hin hafu. Namni adda addaa siviiliyaansis ta'ii warra loltuus ta'ii namni adda addaa haala siyaasaatis ta'ii baqatee danda'u baqatee achi seeneera. Warri baqatee achi seenu sun callisee achi hin tee'u. Amma walumaa galatti karaa biraatiin yoo laalte mootummaan Amaaraa olaantummaa akka waa itti dhagantuu fakkaatti yeroo ammaa kana gara Beenshaangul isa achi babal'achuuf fedhintaa guddaa waan qabuuf karaa isaa waraana babal'isuuf fedhintaa guddaa qabanii walittuma maqanii waan gumaa walitti makanii kaan waan hin fakkeenne fakkeessanii waan hin jirre jirti jedhanii achi gula waan barbaadan gula luuccessuu waan jaalatanuu fi naannoon sun rakkoon naannoon sun jirtu lola biraa uumuu ishii ooltu jedhee akka hubadhutti kanarraa kaatee Suudaaniif Itoophiyaa yoo Suudaaniif Itoophiyaa lafa hunda baatte lammiiluma Itoophiyaa walakkaa naannoo laga Abbayyaa addee wannitti hojjetan sanirratti qarqara sanatti Beenshaanguliif mootummaa Amaaraatiif Beenshaangul walakkaa Suudaanillee achi gubbaa itti eda'ii warra Gibxiillee itti eda'ii intirestiin isaaniis jira. Warra baqattoota Tigraay irraa baqatullee itti dabalii naannoon suni lafa beektaa lolli riphee loltoota irratti hundaa'ee takka mootummaarrallee hundaa'ee ta'uu danda'a. Wanni waldhabbiin amma mul'attu suni waan lafarra jira waan waldhabbii san cimsaatiitti jira warra amma tuttuqne suni lolli sun waldhabbii dhoonnee deebinnee irra maqeenna sooma warri Itoophiyaa jedhu sun waa akkasii xixiqqoo ta'uu hin dandeettu badhatuu ooltu yaada jedhu qabaanii gama kiyyaan karaa biraatiin wanni san badhisaa mootummaa Itoophiyaa fudhattee mootummaa Itoophiyaa kan ammaa kuni mootummaan lola babal'isiisaaf qophaa'e. Lola babal'isiisa jechuun akkam karaa nagayaatti lootummaa amanne mootummaa warra abbaa irreetiin hoogganamu waan ta'eef gara kibbaas gara kaabaa amma gara kaabarraa gara lixaa gula maqatee lola biraa babal'isuu isaa hin oolu akkasitti deema jedhee yaada lolli tasgabbaa hin danda'u naannoon sun tasgabbaa'uu hin danda'u fedhintaan mootummaa Amaaraas waan tasgabbaasisu fakkaatu kana guma wannaa wal tarartu naannoon sun waldhabbii cimatti deemuu danda'u mala jedha gara fuulduraatti akka itti ilaalu. Meetarii mootummaan kun amma mootummaan Amaaraa kun amma Suudaaniin wallolee Oromoon hin lollaa jedhaa jira. Beenishaanguliin hin lollaa jedhaa. Tigraay hin lolaa jiru. Oromoodhaan immoo maqaa seera kabachiisuutiin jedhanii ijoolluma humna addaa Oromiyaa jedhan tokko fuudhaniiti leenjisanii Oromoo irra bobbaasanii jiru. Akkasumas kora kadhaa gara Keeniyaas deemaa jiru. Akkuma kan amma argaa jirtanutti gargaarsa mootummoonni Itoophiyaa yoo qabanii Ameerikaan qabdee Ingilizii qabanii waraana fi kanaa maal nyaachisuu jira. Uummatarraa dirqamaan saamuu seenuu deemu moo akkam godhanii lola kana cufa mo'uu danda'anii warra amma nuti seera bakka cufaa iddootti kabachiisedhanii waraana namarraa labsanii xayyaaraan mana buuyyoo dhaqanii wallaga keessa fakkeenyaa rukutanii nama baay'ee fixaniin booda shanee ajjeesnee jedhu shanee jedhanii Oromoo ajjeesanii shanee jedhu Tigree dhaqanii ajjeesanii juuntaa jedhu yoo barbaade Beenishaangul Gumuzii akkasii ta'e baaraa jettee duuba hidhanii ergamtuu TPLF'ti jedhu kan cufa akka kana tasgabbeessuu danda'u faayinaanshaaliis warri kun humna horatuu danda'u Dooktar Mee. Kun nuti nama biyya san keessa jiraate isin ati fakkeenya ijoollummaa fa'a qabaattee hubachuu dhabuu dandeettaa gisee durii mootummaa Itoophiyaa jechuun kun fakkeenya waa irra darrine akkuma siin jirtuun deebinee dhaggiisa jirra. Namni dargii dur dhaggee jiru namni sirna dargii keessa jiraattanii jirta hin beektanii dargiin karaa Saawuz Istiitiin Sumaalee haa ture. Karaa gatiitiitiin Eertiraa walaa ture, wadakkaan TPLF walaa ture,
biyya keessa iyaappa jedhee nama wal taqabee ijjeesee balbarra buusaa ture. Bakka bilisiginnaa amma karaa harargeelleen immoo abaa'oo fi karaa wallaggaa kana abaa'oo fa'aa lolaa ture karaa keenya sallee. Karaa wallaggaatiin abaa'oo lakkatu ijoollee mootii jechuu quba qabda. Seenaa dubbatuu qaba jedhee. Karaa lixaatiin akkas ture. Yoo ministiriin bilisiginnaa dargii ol bira qabdee 95 haga 95 wal fakkaata. Exactly the same. Dargin gaafanni akkasii lola deemsisu lakki warra Eertiraatii walii galii lola kana akkasii godhini jedhanii dhoggaa dhaqanii dadhabanii sooshaalizim Itoophiyaa tiqdeen jedhanii maanii jedhanii dhumarra maal ta'e dadhabiisa baree jennaan miksi dokkonoomii jedhee maqeennu jedhee mooyaa jirra too jedhanu Hararee dhaggame kunno dadhabe kunno jedhee baqatee Hararee hin bahe. Bilisiginnaan garuu dargii jechuun akka malee cimaa loltuun dargiitiif loltuu ammaa nama. Loltuun dargii professional militarii turanii baay'ee cicciboodha. Qawwees akka gaarii qaban turan qawwee yeroo sanii jechuudha. Bilisiginnaan garuu tokkoffaa muuxannoo qaban. Lammaffaa dargiin gosummaarra hundaa'eetii miti kan lola deemsisaa ture. Loluma callaa deemsisaa garuu nama Itoophiyaa hundumatti hirmaachiseera kan lola deemsisu. Bilisiginnaa amma laal. Federaalizimii diigna jettee fedhintaa riijinii tokko irratti hundootteedha kan Itoophiyaa keessa amma lola deemsisaa jiran, kan nama hidhaa jiran, kan nama ajjeesaa jiran. Yoo Oromoo ta'e mana hidhaa yookaan mana hidhaatii baasanii ajjeesanii baddaa keessa si buusuu yookaan bosona keessa si buusuu. Yoo Tigree ta'e immoo TPLF jedhanii sirraa waan qabeenya sirraa saamuu yookaan si hidhuu yookaan adda tokko walitti qabanii hojiirraa si ari'uu. Oromoo ta'e OLF gama kaani OLF paartii ta'e registeردii ta'e Itoophiyaa keessa jirtu as utaaltee OLF balleessina jettee odeessu wanni akkasii ku amalaale guutuu biyya keessatti harka dhibba keessa harka 70-80 lola deemsisaa jiru lola sammuu deemsisaa jiru lola nama ajjeesaa jiru nama hidhaa jiru nama burjaajessaa jiru sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessattuu Oromoof nama lammii Oromoof lammii Tigree ta'e biyya cinaatti laale Eertiraan biyya fiinii akkas balleessaa jirtu Itoophiyaa seentee Itoophiyaa waliin dha'aa jirti. Suudaan waliin akkasii jira. Gara kibbaa kan dhaqee Keeniyaa waliin lola biraa haa deemsinu jedhaa jira. Akka mootummaa waraana deemsisu kun typical bakka character of dictators warlord bakka warri beektaa lola amalu kanama dubbatu cadhi goosisuu qabna warri jedhu bakka karakterii isaanii akkas. Itoophiyaa keessa immoo kun bakka wama dur dhaggine sirba dur dhagginee beenu warra sirbisiisu dur dhagginee beenu namatti ammalee exact copyidha amma mootummaan Itoophiyaa failure bakka kufiitii hamtuu kufaa kan kanaan dura yeroon isaas duubaan hafaa kan yeroo ammaa garuu biyyittii diiga gaafa kufeen hafuu mulu balleessa biyya kanas akkuma Sumaalee yookaan akka Yugoslaaviyaa gochuun isaanii nafu jedhani. Maaliif yeroon inni amma lolatti hin deemsisuuf akkasii utaalu yeroo lola barbaaduu miti birrii argachuu yookaan qarshii argachuu hin danda'u. Sappoortii lammii biyya keessaa hin qabu. Galgalaa ganama kijibadha. Biyya alaarraa dhibbarraa harka 95 haga dhibbaa fudhataman qabu. Qoqqobbii hama dhaggaa jirtu kana biyya keessaa Oromoon dhibba keessaa dhibba mormaa jira. Ummaan lammiin Tigraay dhibba keessaa dhibba mormaa jirti. Dabuubii keessa dhibba keessaa harka 80 haga dhibbaa namni mormiisa jira akkuma saba lammoota adda addaarraa. Itoophiyaa wanni jedhan sun amma guututti riijinii Amaararraa kaanaaf fedham isaan sappoortii godhaa hin jiru. Kanaaf lolli kunis fedhintaa riijinii san irratti hundaa'ee. Sirna durii sirna caccabaa sirna jaarroleen durii dadhabooti waan baratiin deemsine isa amma immoo deebinee deemsina jechuun biyya san kufiitii hamtuu akka inni kuffisu namni hundumtuun beeka. Jarri kun garuu fedhintaa san waan qabanuuf karaa san dur dhagganii isaan waan faayidaa irraa argataniif har'as waan deebi'utti fakkaateeti garuu har'a deebisuu hin danda'anu. Kanaaf biyyi sun
in kuftii kufiti amtu kuftii jedha karaa irraa deebitu immoo oomshinii irraa deebituun immoo hin qabdu maaliif galtaanii mari'achuun waan hin barbaanneef jedha gabaabuma. Ulfaadhu wayyaami. Mee Adisha gabaasiiti moosa kanarraa wanaa jettee dheen abdadha. Amma mootummaan Abiyyi biyya inni ijaaruu deemu kana sirna Minilikii sanii Minilik jalqabee Haayile Sillaaseen itti fufsiisee Dargii fi TPLF keessatti xiqqoo nu jalaa fashalaa'e jedhanii warri naftanyaa jedhu kana. Yeroo Abiyyi itti fufsiisee amma deema jedhe warri naftanyaa amma akka jedhaa jira nutti jechuu kooti. Isaanirraa ka'ee jechaa jira. Akka naannoo kana diigu. Akka konstituushinii kana amma gubee gatu. Konstituushinii naannoon Amaaraa fedhu bicha barraa'ee akka lafa taa'u. Barbaadamaa jiru isa kana. Aduu maajoritiin ka barbaadu jedhanii ta'anii haasawanii maajoritiin kana barbaannaa kana barbaannu osoo hin ta'in naannoon Amaaraa ka barbaadu. Duraanis konstituushiniin kun ka barraa'een wanni baay'een kan murtaa'een maajoritii jennaa jedhan maajoritiin Oromoodha. Oromoo irratti warri Dabuubiin dabalama. Kan naannoo Amaaraa jedhanii dirqama nama fe'uu barbaadan kun hin kufee jechuudha. Amma Abiyyi immoo dirqamaan maajoritiin hojjetu warra Amaaraa kana dura fiduudhaaf warra naftanyaa bichaa wanni jechaa jira. Tarii gaafa inni waan kana godhu qeerroon Oromoo, sabii Oromoo akkasumas sabii Walaayittaa, Haadiyaa, Kambaataa, Sidaama, Sumaalee, Beenishaangul Gumuz, sabii Agaa'oo qamaan harka maratanii isa eegu inni fi jennaan sabii Amaaraa waan isaanii ta'e hojjechuu dhufaa rakka. Harka maratanii eegan jettee yaadda? Wanti ammayyee biyya Itoophiyaa yookaan biyya Itoophiyaa kana jaarraa biyyi deegamaa deemtee wanni jedhamu kanaan yoo beektaa akka ji'oogiraafii lafa Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti ilaallu Sumaalee irraa kaasee baadeen amma Sumaalee Itoophiyaa kanarraa kaasee uummata kibbaa kana guutuu dhaqee Oromoo laali, Affaar laali, Tigree laali. Namni kun yoo dhugumaanii namoota kan harka Itoophiyaatti hir'annu taate Itoophiyaa amma hojjechaa adeeman Itoophiyaa jijjichaa deemanii wanni jedhan kana interastoota naannolee amma tuqichaa tattaafadhee kana interestii saba kanaa keessatti ni arginu. Interestii keessatti agarru interestii naannoo Amaaraa ishiin jettu kana. Amaaraa kana keessa illee saaxilii jettu waan jiraan nuti illee nuu beeknu. Amma mootummaa Itoophiyaa jechuun kuni anaa fi odoo beektaa akka fi diqqaattu dhaggutti nan gammachiisu. Adoo mootummaa Amaaraa jedhani. Mootummaa Itoophiyaa kana walumaa gala mootummaa Amaaraa yoo jedhan maaliif waan kana jedha wanni amma eegichaa. Wanni beektaa godhuudhaaf ijaarichaa tattaafatan waa Amaaraarraa hundaa. Biyyuma tanaa golgaadhaaf Itoophiyaa jedhan malee Amaara jedhamuu mala. Maaliif wanni waan laftana keessatti interestii Oromoo xiqqoo persentii takkaalle keessatti dhagar, Sumaalee keessatti dhagar. Wanni xiqqoo dura interestii keessa argaa turan naannoo Tigraay. Itoophiyaa amma Amaaraa cinaatti interestii tokko argaa turan Tigraay. Amma Tigraay kanallee keessaa iyyuu baasa. Amma dhibbatti wanni amma Itoophiyaa jedhamtu kun waa interestii walii gala fedha Amaaraa eegaa takka jechuudha. Isi Amaarti tunu kana. Itoophiyaan deeganti jedhanii yaadantu maasii akka fi tilmaamu akka argulleetti. Itoophiyaan hin deeganti jedhamtu waa ijaarame takka deegamaa. Annaan galtu hin ijaaramne Itoophiyaan wanni ijaarame waggaa 150 asitti ijaarame takka. Waan namni dhaggene jira. Amaaraayizeeshiniin ijaarame. Amaaraayizeeshiniin diigamaa deeman. Yoo dhugaan diimokiraasii dhugaa lafa qaban. Yoo seerri lafa qaban. Wanni diigamaa Itoophiyaa doon ta'ini wanni diigamaa Amaara. Wanni Amaara jedhan kun beektaa waan qilleensarra ijaara.
أنا ماسي إبارة إلو مكياكيتي أبو مكياكيتي وبوليس مكياكيتي كافا أمارا دبتون أمارازيشني كان إجارات رمانا إثيوبيا إجارات إثيوبيا كيسا إجارات إثيوبيا إجارات تجتو persentii murtaawaa interestii Sumaalee keessa argamuma. Kan Sidaamaa keessa argamuma. Ijaarsa jechuun waa akkana dagalee waa akkanaa kan. Dagalee beekta waan garaagaraa beekta gaalee jirti mismaarri jira waan akkanaa waa hedduu walitti ta'eeti beekta mana tokkollee kajaa. Amma waan takkattii callatti gadi ijaaramaa ture. Wanni ijaaramaa ture sun waggaa 150 Amara ijaaramaa ture. Eessan biyya keenya keessatti biyya Oromoo kanatti Sumaalee keessatti dhufanii magaalatti wanni ijaaraa turanna. Amaraization afaan tabtaabbaa kan dubbattisiin jedha. Maqaan irraa mulqanii maqaa biraa nutti baasan. Wanni sun maa ijaartire? Maqaan moggaafamaa nuti ture. Maqaan nuu ba'aa ture sun maqaa eenyu? Maqaa Amaaraa. Wanni ijaaramaa ture Amaraization. Amaraization tun adhahu. Yoo dhugumaan seerri biyya sanii gattumame seerri Oromoon keessaa itti dhagama. Seerri Tigreen keessaa itti dhagama. Seerri Sumaalee keessaa itti dhagama. Seerri Walaayittaan, Sidaamoon, Guraageen keessaa itti dhagartu yoo gadi ijaarante hayyee Agoon, Qimaant keessaa itti dhagartu yoo ijaarante wanda Amara jedhame sun hundi hindiiganti hinjirtu wanda Amaraization jedhama. Yeroo waan kana teennee gadi fageenya beektaa xiinxaltee laaltu wanni diigamaa beektaa Itoophiyaa beektu. Wanni diigamaa Amaraization Amaarummaa gadi jaaran Amaarummaa dhuftee Qimaantirratti tuulan ka Agoorratti tuulan ka Oromoorratti tuulan Oromoo beekaa Amaara ta'e. Ummata kibbaa kana beekatti maqaa fi dhokfatee maqaan jijjiirame ati beektaa maqaan kee jijjiirame yoo ati wanni ati maqaan beekne ta'a yoo tasammaa siin jedhanii tasammaan maayyoo siin jedhanii ati hiikkaan beekne yoo kana wanni ijaaramaa jira Amaraization wanni diigamaa ammallee wanni amma sodaa taatee adda naannoo takkattii keessa addee buqqaan Amaaraa Amaraization kun buqqaa eessa biyya amma godhatee Goojjam cina wanni naannoon kun callaa isii iyyisiisamaa wanni beektaa nafxanyaa biyya keenya keessa bobba'ee Amaraization wanni jedhee Oromoon keessaa qaba. Oromoo Amaraization ta'e yoo dhiigaan laa Guraagee Sidaamoo hundinuu nama beektaa Amaraization tana fudhatee beektaa liqinfamee waan kana ifijaare takka jiru. Waan kana diigamuu jalqabdeerti. Oromoon gara Oromummaa fitti deebi'e. Guraageen gara Guraagummaa fi Sidaamoon gara Sidaamummaa fitti deebi'aa jiru. Wanni kun maal agarsiisa? Itoophiyaa diigichaa motuu bara wanni Itoophiyaa jaaricha nama Itoophiyaa hin jaarre hin jirtu. Wanni diigamaa jira maal? Amaraization diigamaa jira. Haqa lafa jiru. Kana walii gala. Ammoo Itoophiyaan diigamaa jira yoo jette Itoophiyaan kun yoo ijaaramte Itoophiyaa haa jaarru jedhan jirraa motuu seeratti turnuuti. Seera Oromoon keessaa itti dhagamu. Seera Sumaalee keessaa dhagamu. Kan Sidaamoon Walaayittaan kan Tigreen if keessaa dhagamu. Seerri kun gadi ijaaramu jedhan lakki seerri kuni seera eenyummaa sabaarraa wanni jedha kuni biyya diigaa jedha. Biyya motii biyya ijaaraa sun kan diigamu maali Amaraization amaartummaan wanni dharaa wanni Amaara jedhanii qilleensarra ijaaramee adda bubbisaa gaafasi qilleessa ta'a. Ta'a laala. Yoo akka kanaan kaayoo amma nafxanyaan qabattee deemtuun kun yoo hin moo'in yoo dhugumaan uummata saba garaagaraa kun moo'ee heeraa fi seerri biyya sanii yookaan diigame gadi wanni jedhame ijaaramne akka Itoophiyaallee ijaaramne biyyi sunne diigamtellee.
wanni amaara jedhamu jirtu ta'ala maaliif amaarti diigama jetti jara wanni beekta halkanii guyyaa maraachee gattee udhooga amaaraayizeshinii diigama jettu jedha. Kanaafi wanni Itoophiyaan diigamtuun durumaanuu hin jaaramne hin jaarra jedha jirra seera gadi dhaanna jedha jirra militarii Itoophiyaa fakkaattu haa ijaarru aadaa Itoophiyaa fakkaattu saba Itoophiyaa keessa jiraatu hunda ka garaa fakkaattu kana haa ijaaru jedha jirra. Kana ijaaru jechuun maal jechuudha? Haa ijaarante kan aadaa Itoophiyaa jedhamu amaaraayizeshinii ta'uun lafa haa. Afaan amaaraa kun kadu ijaare ani adde hunda mudhadhe jiru afaan amaaraa kun afaan maal jechuudha amaaraayizeshiniin diigamte jechuudha wanni jara muddaa Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaatiin mootii rakkoo amaaraayizeshiniidha jechuu barbaada waan kanatti deddeebi'eetu boonni jedhu. Ulfaadhu wayyaa malishaa akka gaarii kaaste Dooktar Gaaffii xumuraa si gaafadha. Gaafiin xumuraa haala hidhamtooti siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti turanii har'a guyyaa har'aa keessatti Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa akkas jeenyetaafaa mana murtii dhiyaataniiranii daqiiqaa lamaan keessa wonaa jedhaati. Mee isa kan akkamiin ilaaltu akkasumas abbootiin qabeenyaas baay'een hidhamaniiru akkasumas nama Oromoo ta'e mana hidhaa Itoophiyaa amma akkuma baratame kaan guutanii jiru caalanni nan fakkaata bara TPLF fi caalaa amma mana hidhaa guutaniirra nan fakkaata. Isa kan akkamiin ilaaltu Dooktar Mee? Oolmaa mana murtii har'aa dhageettee quba qabaatte akkamiin ilaaltu? Hello Dooktar hin dhaga'amu. Galatoo baashee hidhaani babal'attee quturiilee dabartee yeroo hundumaa caalaa bara kana nama hidhanii wanni hidhanoofi uma beekamaadha yaa'u mirchaa yookaan filannoo deemsina jedhaa jiru haga filannoon sun dhuftee deemtutti nami isaan dura dhaabatu yookaan hin filamaa yookaan ummatiin jaalatan nami jedhamu guma hidhamuu qabaa karaarraa gorfamuu qabaa ka hidhaalleen keessaa jala baasuu hin dandeenye mana hidhaallee baasanii jeesaa jiru akkuma dhaggitan baay'inaan deemsisaa jiru. Kuni walumaa galatti filannoo sobaa kana filatamne jedhanii gadi ba'anii korojoola ala naqanii achiin ol deebisuu fi nama ala ta'e ilma dubbatuu danda'u kalaaluu danda'u kafilamu dhiisiyyuu ka ilmallee ilaaluu karaarraa qabu waan qabanuu fi waanuma kanaaf nama hidhan fakkaatti malee kana hundumaa yoo hubattanii jiraatanii mana hidhaatti nama geessanii dukkana maggaarrajaan duuba ta'aatti masakkaraa yaanii addunyaarra nama yoo annuuti durbeennu nami adoo masakkarreen dura adoo namarratti ragaan baaneen dura macaafa qulqulluu qabatee kakatee an dhugaa dubbadha jedhee masakkaru beenna nuti yookaan ragaa ba'u beenna. Amma garuu dukkana duubatti fannoo kan maggaarrajaa jirbaama yaan maan jedhanii achiin duuba gollaa keessa kanii gollaadhuu masakkari yaanii namni masakkaru san daa'imuma asiitti faradu kanallee adoo ta'eeti attamii hubatuu danda'a yookaan immoo nama isaan barbaadan abbaa barbaadde dhaqalaa ministerichi jedhamu kunuu achi duuba ta'etti ragaa baay'isaa yoo jiraate akkamitti beekta akka malee mani murtee Itoophiyaa dhugaarra darree sadarkaa kamirraa akka ga'e keessattuu yeroo Abiy Ahmed maanirra akka ga'enne biyyi sun eessa akka jirtu karaa dhugaarraa foxxoxxee akkasiin kufteertu dhaggisiisa. Lidaatuu Ayyaaloo gaafan giddaa waa inni jedha agartaniirtun ani Itoophiyaan rakkoo akkasiirra jirti jechuun nama mana hidhaatti dhaqee dhaggee baay'ee na rifachiisee jedhe rakkoo biyya sana keessa jirtu mirga namaa sarbuun maalummaa namaa sarbuun ammam akka hammaattee jirtu jedhe. Kanaaf nama dhokatanii namarra ragaa baay'uun mani hidhaa mani murtee mirga wobii si eegee yookaan wanni kaffaltee akka baatu yennaan mirga sii kennu poolisiin si dhoogu nama dhoogu akkuma lidatuun jedhe
imbaasiin jedhanii nu dhoogganirani maangoona amma poolisiin nama dhooggiseedhaan poolisii haa ta'an gubbaa Abiy Ahmed naa gadi lakkisinaa jedhee himatee ta'ee eegaa jechuudha. Isa eeyyamni isa biraa dhufuu qaba namaa hidhaa jiru kana guma. Hiikinaa jedhee achi gadi hima. Itoophiyaan yeroo gabaabaa keessatti namni tokkochi falaxee muruu bakka achi deetee namni tokkochi diktaatorii keessallee dabartee dhuunfaa nama tokko eenyu akka hidhaa turu nama gaba hidhaa turu nama amma Oromiyaa keessa gara 100 walitti mana hidhaa jira. Bakka nama tokkollee baasinaa jedhanii jimlaan zaatatti kennanii achitti ta'anii eeguu callaadha namni mana murteetti namni dhiyaatu hin jiru namni keezii irra dhiyaatu hin jiru namni ragaa irra dhiyaatu hin jiru manuma hidhaatti achi eeguu callaa. Kanaaf wanni hidhama Jawaaris taanaan warra achi gadis jiru nama jimlaa adduma hidhames taanaan haalli akkasiin deemuu hin danda'u. Mootummaan kun eessayyuu dhaqu karaa kana guma akkasi xaxee waan guma daddassee kijibee Itoophiyaa jabeessuu dhiisiyyuu ifumaayyuu buluu hin danda'u jedhaan gabaabumatti kufina isaanii argisiisan. Ulfaadhu wayyame. Mee Adishaa gaaffii Jawaar gaafatanii dhogganii jiru mootummaan Abiy Ahmed hoggamuun kun gaaffii Jawaar mana murtii asitti fidaatii bakka isaan jiran sanatti akka dhiyeessanuuf gaafatanii karaa dheeraa geessanii mana murtii isa kana quba qabdanidha. Mee waan naa jedhe daqiiqaa lamaan tokko keessatti naa xumuri hin xumurraa sagantaa kenna guyyaarraa. Ayya ulfaatee wayyame hidhaan isaas warroota amma mana hidhaa jiranuu kamaanii jedhanuu kana yoo ilaallee jenne mana murtiin namoota dhiyaatanii jiran eenyullee ta'inaan warra sadarkaa Jawaarii kana jifaa jiran warroota beekumsaan qaraman kana lakkisi akka namni wanbeenne tokko hidhamee akka waan mana murtii jedhamu ka maqaa mana murtiitti moggaases. Ani amma hiikaan manni murtii akkana addee beektaa mirga sirraa mul'ameef yookaan beektaa yakka dalagdee haga yakka dalagdeetti adabantee murtiitti argattu jedhichaa fi ani akka keessa waan kanaa haasuun hin jiru. Maaliif jennaan manni murtii waan formulaa godhamee achi ta'ee takka jechuudha. Malee caasaatti waa akkanaatti jira jedhicha fakkeessa waan gadi jedhame mana murtii yoo taate waan beektaa wanni lamaa wal mormee achirratti jiddu galeessa ta'etti ati waan seeraa tokko dubbattee haqa jiru kana fakkaata jettee yoo haqi sun beektaa tokko naan taane saaqana dabsataniif ta'ee jedhee ol aanaa ijjateetti. Amma wannummaan seera jedhamu kusii akkuma abbaa Dookter Gedichaa fi jedhe kana wanni seera jedhamu yookaan mana murtii jedhamu yookaan mana murtii gadi dhiisuu poolisiin gadi dhiisu jedhamu. Amma maal hidhamuma hidhame qaba. Qabeettaa tiiree humna qaba yookiin asii baay'ee yookiin bakka tokko dhaqee balaa takka dhaqqabsiisuu danda'a. Yookiin beektaa yoo bakka sanatti qaama isaa hidhin yoo sammuu isaa hidhin waa hedduu uumuu danda'a. Gara tokkotti uummata kana luucceessa. Uummata kana hooggana jedhanii akka fakkeenya baqqalaa kana fa'aa akka Jawaarii kana fa'aa wanni achitti anuu sammuu qaamaa hidhamuurra sammuu isaaniitti hidhamee. Sammuu Oromoo guutuu hidhame jechuudha. Gara Oromoon itti hoogganamtu. Yoo beektaa gara miseensota adda bilisummaa Oromootti ilaalu akkuma san sammuutti hidhamee fi dandeettii lolaa yoo mufatan gara lolaa deemanii karoora baasanii lola kanaa cimsanii haga kanatti asitti dhandhanii asitti hidhanii teessisan jechuudha. Wanna nama tiiraa yookaan jabaa jedhanii herrega hunda bakka sanatti sammuu isaanii hidhu. Hadiqqoo darajaadhaan wanni jedhame guutuu Oromiyaa beektaa isii qawwee hidhanii
labsi yeroo hatattamaa jechuun maal jechuudha? Mana kellee hidhanteettama guutuu Oromiyaatu manuma hidhaatu garuu humna takka akka amma sammuu namoota sammuu waa hidhamamu wadalaguu danda'anu kana bakka tokko ukkaamsanii keeyanii tee'an jechuudha. Akkasa warri hidhame maali hidhaansa laalchaati sammuu dandeettii hidhaansa isaa achitti kolaasa jira. Haga beekta namni mana hidhaasan keessa kolaa sammuu isaa kolaa hin beeknetu namni sun maan qabu yaadi isaaniitu faca'ee namni kun nama maatii qabu nama ijoollee qabu nama haadha manaa qabu amma namni kun sammuu isaa callaa gootee maatii isaa guutuun hin diigama. Maatiin diigame jechuun maal jechuudha? Maatiin uummata akka kana jiru yoo diigamu Oromiyaan diigamte jechuudha. Waan biraatiin. Nuti guutuu biyyaa diigaa jira. Diigicha beektaa ati beektaa as bayyaatti bayyadanii wanni jedhanii. Maatii beektaa ganda ta'amuti ganda kana yoo nama gatii ka dandeettii qabu diittee jettee qola kan maangotare ka amma hawaasaa ka biraa kan maangotare achumatti akka feete ciccirteetti taphatte jechuudha. Kana jechuudha. Amma wanni biraa wanni takkatti itti dabalees dhaabumaayyoo wanni jiraatu ta'a. Namoota hidhaman kan madda galii godhataniiru. Horii haganaa qabsiisii baay'ee jedhu. Horii kun gaafa nama kanaa deebi'a milattee nama deebi'eef dhageenne beekne. Baajeta si hidhanii horii qabdurraa 100,000 baasa 30,000 kaffala. Jedhan amma nama meeqarraa guutuma amma akka doktarii gafa waan lidatu ayyaaqoo kaasee mana hidhaatti waan dhagge jedhu. Horiidhaan kaffaltee ati lubbuutu oolfachuudhaan yeroo 5 qabaattu ta'a. Yoo sangaa lamaan qabaattu ta'a. Ati lubbuun jiraadhee habraa horadhaa ilmaan tiyyaa fi waa godha jedhu. Horii san baattee jechuudha. Wanni saamichi yookaan galii madda galii kan godhataniiranu nama hidhame kanaa madda galii godhataniiran jechuu barbaada. Waa amma ta'a jiraarra waan lafarratti ajjiru. Horiin qaban ani namoota hidhaman hedduu beekaa ture kanaan dura bara duree ijoollee lafee. Namni tokko horii qabsiisee ba'a. Waan biraan hin jiru. Mana murtii horii ganaa qabsiisu yookaan nama qabeenya dhaabbataa magaalaa tokko keessaa qabu gatiin tilmaama gasanii jettu fidi jedhanii horii san gaafa mana murtiitti dhihaatee namni sun waa itti himate sanirraa walaba ta'e horii sun abbaa deebi'a jechuudha. Amma horii hagaadhaa akka dhageenya ebena horii qabsiisu wabii yaamii nuti beekaa. Horii haganaa qabsiisi baay'ee wabii yaame mana mandigu. Abbaan dhaqee wabii ta'uuf maaf horii gaafa. Obboleessi dhaqee wabii ta'uuf maaf wabii yaamiin maal qabsiisi. Maa horii haganaa qabsiisi. Horii haganaa jechuun galii madda galii godhataniira. Namuma hidhanii madda galii horiirraa funaannatan jechuudha. Qabeenyarra saamaa jiran jechuudha. Jedhee kanuma irratti dhaaba jechuudha. Ashee ulfaadhaa wayyamaa jiraadhaa. Akkasuma akkuma isin jettan kana ulfaadhaa anis kanarratti hin goolabaa. Daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo ulfaadhaa kan daawwattanis laayikii fi sheerii illee gochuun dagatinaa nama biraallee geessisaa yuutuubii Gumii Bokkoo sabskiraayib nu godhaa jennaa. Ulfaadhaa wayyamaa nagaatti toolaa isinillee nagaan nu bulaa. Ulfaadhaa wayyamaa kan dhuftanii uummata keenyaaf hubannoo uumtaniif isiniin jechuu barbaada. Carraa kanaan isin lachuudhaan dooktarii fi Adishaan. Ulfaadha. Hirriba keessanirraa kaatanii hirriba lakkistanii uummata keenyaaf jettanii dhuguma gatii kana baasuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Ayyee.